بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوني كينا بكا جرتاني تنجيني ربي سنرت هاجراتو، ربي بركاي سني هاقو بري سفن بري نجايا بولي بولتي نجايا كايسن برا غلغلاتيس كايسن برا غنمتي سينا جرتانيس غنمني كيساني غلغلي كيسان هاتولو خيري ربي سن هاوفقو آخرا في دنيا تيسان هابريدو بركات دايسن انجدا إيغا أغانا ولينجن ومغبابا أكا نصيحاتي ولي دامنا دام صدورا واني قدا ولي دامنو صدا ربيتي صدا ربي دامسا ور دراتي بوداتي ربي دامي وان ربي اتنغيان وان جالال ربي اتن أرغتن وان هيرين نما اتن تولتو وان بركا اتن أرغتن وان كسر فقاتي أكا ربي سيكالي سوسيتاسستو صدا ربي غاچنا مؤمناتي صدا ربي وانتين مربي تأمنيتي هند جعلا احفظ الله يحفظك ربي ايقادو ربي تيفادو ربي سيتي ساجدان مراقبة إلهي وفرت ايجي دوبا ايقا اغانا ولينجنه واني ولدام اجعل شيئا يذكرك به الناس وان نمني تن سيادة تتوكو قدد اتي مالي يادمتا مالي نمني سيبيكا مالي نمني بودا فأتي دنيا راديمت اللي تن سيادتا وان توكو دنيا تنر قدد اترك اثرا جميلا فانا بريدة توكو دنيا تنر رئيسي ديمي قافة دنيا تنرى ديمتو فانا بريدة وهي أسرت ديفادو ديمي نمني دنيا رتي وان غاري ديسي ديمي دوتي إسا ككالاندرت العالم نبي الله إبراهيم دعا ربه ربي إسا هركا والقبيك رتيتي وجعلني لسان صدق في الآخرين أكا أنا دوبا مكانكي يدوبتم قري ندوبا هفو ربيكي يا ناغودي أتي يوان غارين دوبتمتي فابريكا خيري دنيا رت افدوبا ديستيكو بقبات دلغان نماتون دو أنمات نين دابتي يد رسول ربي عليه الصلاة والسلام واسدي ملي صدن كيسا غاري نمني دنيا رفج آفتي دربي صدقاء جاريا نمني دنيا رديسي أشارا وهي كنمني دنيا رديفتي كأبتش صندوبة قبري إسايات يجو قبري كيستي دلغان نمني دنيا رديسي كإسا دوبة إسا هفتسون إسا فيدي يجو كناف نبي أنبيون هدون مكان إساني أكا هفو سينان إساني أكا هفو قري إساني أكا هفو ربين كدتاتو مال ديستي دنيا تنرتي ديما جرتا لالي قباب سي واني والإنجن كان وصو قرمان ربي هندفنه لبو تيسان قرماتون لبو في قرماتون برباكي سادا مال الرجراء مال التجراء قرطون برباكي سادا ربين كن سبحانه وتعالى نمني والجيتي كيا هويك أبو كجيلا إراك أبو فليعمل عملا صالحا دلقا غاري
hojii bareeda haa dalaguu jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Idan namni rabbii wal gayaa ofirratti beeku hojii fokkuu rabbii fi namni hin jaalannellee hin dalagu jechuudha. Dhawaata sodaan rabbii namarraa xiqqaattuun qaanfin xiqqaataa dhufti. Dhawaata qaanfin xiqqaattuun gochi badaan namummaa keessaa as baasu namatti as bahaa deema jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya osoo guyyaan guddichi sun hin dhufne khayrii haa dalagannu, rabbii keenna haa sodaannu. Akkasuma khayrii dalaynu keessatti qaxaroo hin qabina. Waan dalaynu keessatti qaxaroo hin qabina. Yeroo fursaa rabbi nuu kenne kana booji'atuun saammatuun gaariidha. Duuba egaa gana jenne nama wahiitu sakaraa du'aa keessa jira. Warra nu dura darbe kana keessa sakaraa du'aa keessa jira, dhukkubsatee firaasha du'arra ciisa. Osoo inni akkanatti ciisu maatiin firoottan obboleeyyan isaa cinaa jiran sakaraa du'aa san keessatti laa ilaaha illallah osoo jedhu gaggabe. Sakaraan du'aa tun hedduu cimtuudha. Duuti tun machii qabdeedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Inni gaggabee xiqqoo bayfateeti law kaanat jadiida osoo haarawa taate jedhe. Aganuma jedhe hin guddisne. Xiqqoo ammallee laa ilaaha illallah osoo jedhu gaggabe. Xiqqoo bayfateeti ammallee law kaanat kaamila osoo guutuu taatee jedhe. Marraa sadaffaatiif ammallee xiqqoo taa'eeti law kaanat baciidaa jedhe ammallee osoo fagoo taatee. Qabxii sadi dubbatee duniyaarraa deeme. Qabxii sadi dubbatee duniyaarraa deeme. Osoo haarawa taate, osoo guutuu taate, osoo fagoo taatee jedhe. Obboleessa isaarraa dubbii tanaa itti yaadda'ee cinqamee rabbiin kadhata. Maaluma dubbate obboleessi kiyya? Sakaraa du'aa keessatti maaluma haasaye jedhee hedduu rabbiin kadhate. Osoo akkanatti boo'uu irriiba tokko rafe jedhe. Irriiba san keessa obboleessa kiyya ka duniyaarraa deeme bakka gaariitti isa arge jedhe. Wal dubbisanii akka gaarii jira argee yoo du'uu deemtu sakaraa du'aa keessa jirtu san osoo haarawa taatee jette, osoo guutuu taate jette, osoo fagoo taate jette maal jechuu kan keetii jedhee gaafate. Yeroo kana anaa sakaraa du'aa keessa jiru mana bareedaa tokko natti garsiisan jedhe. Mana bareedaa natti garsiisanii keeti naan jedhan jedhe. Kana hoo maaliin argadhee jennaan gaafa wahii halkan keessa osoo inni deemu nama barandaa bulu qorratee qorri isa nyaate tokko argeeti marxoo lama ofirraa qaba jedhe. Laman keessaa tokko fuudhee kenneef jedhe. Marxoon tokko haarawa, tokko dullacha. Marxoo dullattii kenneefi haarawa hambifadhe jedhe. Sababa saniif mana kana argatte naan jennaan osoo haarawa kenneefi jedhe. Osoo marxoon sun haarawa taate jedhee dubbata. Osoo guutuu taate jette maal itti baanta maal jechuu keeti jennaani nama beela'ee rakkatee kararra ciisu tokko argee daabboo lama harkaa qaba. Tokko muramtee jirti, tokko guutuudha. Ta muraa san kenneefi guutuu ittiin gale jedhe.
osoo caphaa san kennuu fi baadhee guutuu kennee fi silaan mana kanarra bareedu argadha jedhee dubbate. Osoo fagoo taatee jettee maal itti baanta jennaan nama wahii lafarra shunquuqu lafarra deemu isaa masjidatti kalaa'e ol fuudhee masjida seensise. Manni bareedan kun sababa saniif hinaan jennaan osoo bakki ani irraa fuudhee masjida isa seensise fagoo taatee jedhee dubbate. Obboleessa kiyya, khayriin ati dalaydu hundi jazaan dhabdu, hamtuun ati dalaydullee jazaan dhabdu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. namni firee sanaa ficaa fakkaatu khayrii dalage argatuuf ta'a fuuldure rabbiititti. Namni waan fokkuu dalage aga firee sanaa ficallee osoo taate argatuuf ta'a fuuldure rabbiititti. Kanaaf waan dalaynu keessatti haalaallu dalaguuf immoo khayrii irratti qaxaroo akka hin qabne. Nama wahiitu jaartii lama fuudhe. Tokko xiqqoo guddoodha. Haannaa jedhanii maqaa isii. Tokko xiqqoodha maannaa jedhanii. Kaana kathiira lihiyaa jedhan, namni kun areeda guddaa qaba jedhan. Areenni isaa gariin arrii qaba adiidha. Gariin immoo gurraacha. Yoo inni jaartii guddoo bira dhufu, haadha manaa guddoo bira dhufu, haannaa bira dhufu, rifeensa gurraacha narraa murti jedhe. Rifeensa gurraacha. Yoo ani xiqqoo bira dhufu rifeensa adii narraa guurti jedhe. Na jalaa maanguddoomte rifeensa adii kana narraa guurti jedhe. Osoo jara lamaan jidduu deemuu haannaa fi maannaa jidduutti areenni narraa dhumate jedhe. Osoo jara lamaan jidduu deemuu maraa narraa fixan jedhe. Yaadaa fi hawwii qofatti jiruu ta'een fixin. Dalagii rabbii kee biratti milkaa'i. Khayriin qaxaroo itti qabuun hin barbaachisu. Fursaan aga lubbuun nama keessa jirtu kana. Duniyaarraa deemnan lamuu as hin deebi'ani. Akhiraa fuuldura itti deemnuuf haa dalagannu. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam alkayyisu man daana nafsahu وعمل لما بعد الموت. قرو نما جچون عاقل نما جچون نما قروته جچوني نما آخرا برمتا اچت ديمو فدلغته يدا نما فولدر ربي وان ديمو سني فدلغته قوان نما موفا الله سني نما فدي لبو في جل ديمو جد النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فدي لبو جل ديمون Rabbii wal nama dhabsiisti. Fedhii lubbuu jala deemuun daangaa nama dabarsiisti. Kanaaf obboleessa kiyya, obboleettii tiyya, wanni guddoo walii dhaamu nafsiyaa baraarii tanaaf shayxaana hinjifannee fuuldure rabbiititti haa milkoofnu. Khayrii haa dalagannu, gaarii haa facaafannu, yoo dubbannu gaarii haa dubbannu, jechaan gochaa waan gaarii haa dalagannuun dhaamsa kiyya. Itti aansuun xumura irratti namni eega akhiraa dalagatu, namni eega fuuldura rabbiititti milkaa'uuf dalagatu, waan dalagaa teessirraa balleessaa irraa uf eegin dhaamsa kiyya. Waan dalagaa kee balleessaa irraa uf eegi. Wanni dalagaa namaa balleessaa guddoon shirki. Wanni dalagaa namaa balleessaa guddoon na arga. Wanni dalagaa namaa balleessaa guddoon waan namaati. رسول ربي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس جدًا هي سنما ديغا نماني بيتني جدًا. المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. نما مالك ان قبني نما درهم ان قبني نما دينار ان قبني هي سيجون جت صحابا لا هي سيجون كنامتي جدًا. هي سيجون nama cibaadaa guddoodhaan fuuldura rabbii dhufu, salaatarra, soomanarra, khayrii garagaraa walitti qabatee fuuldura rabbii dhufe. Garuu
قذف هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا كان إن الربسه كان هوري إسا نياته كان ديغا إسا غنقه كان مقا إسا همته فكنا هدونا مرة راوته توري garuu guyyaan sun guyyaan fuuldura rabbii dhaabbatan sun yawmun yustaqaadu fiihi lishaati iljalhaa'i min ashaati ilqarnaa guyyaa re'een gaafa hin qabne ta'arra gaafa qabduu waraanamte fuuldura rabbiititti walirraa fuudhee rabbi walirraa kafalu jechuu guyyaa haqni namaa tokko rabbi biratti hin banne nama arra zallamte nama arra miiti gaafa sirraa guurratuu ta'a خيري ما تبادتي رفتين كنا فوداني جراراب سنجد رسول ربي عليه الصلاة والسلام نموت فولدر ربي رفن سني هراب سن كأتي الربا ميته كأتي هوري سانياته كأتي ديغا غنايته كأتي مقاي سباليسته كأتي قرى إساهم ميسته كان هندا هراب سني أغا ونأتي تين رفته هندي سرا فوقته سرا هماتو إيغاسي بدي جرا ستي في أنيتي ثم يطره في النار إبدتي درب ما جد النبي عليه الصلاة والسلام دلقا دليدو نما فكان دلين نما أكا مكينة في أتي آخرات أكي آخرات نما كنو تجرى مكينة كون تربان دين تئن دلقان كي أبوليسا كي يو خيري دليدو ربي كيتي كل ليسي شرك الرأوف إيجي waan silaa namni ittiin si komatee fuuldura rabbiititti si kassasee sirraa fudhatuuf hin ta'in nabi alayhi salaatu wassalaam waa lama eenyutuuf naa qabaa ani jannata isaafuuf qabaa jedhan waa lamaan keessaa arraba nu jidduu jiru kana eenyutuuf naa qaba ani jannata isaaf qabaa jedhan qaama saalaa haraamarraa eenyutu tiifata ani jannata ufisaa qabaa jedhan wanni kun lamaan waan cimtuudha waan nabiin nu dhaaman alayhi salaatu wassalaam arraba kennallee haa eeggannu qaama kenna haa tiifannu zulmii namaarraa uf aayinu waan namaarraa uf aayinu aybii namaa caala aybii teennaaf haa yaaddofnu khayrii rabbi nu waffaqu barakaa rabbi nu haa godhu muraada keessan rabbi isin haa guutu aganu manarraa guddifadha خيري دلقتان دام سكية ربي وان كيري تاي كلي ربي نحالافسو هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته